Ayyaa akkam jirtu har'as egaa akkuma yeroo kaanii mata duree tokko irratti barnoota gabaabduun qabadhee jira. Innis yeroo ulfaa haati tokko ulfaatinni qaama ishee hagam dabaluu qaba. Yoo hagam dabalte noormaaliidha. Yoo hagam dabarte immoo sirrii miti. Baay'ee ol ka'e kan jennu yoomi kan immoo xiqqaate jennu yoomidha kan jedhudha. Gara barnoota kootti darbuun dura chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a waa'ee fayyaa hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Asumaan mee haati tokko yeroo ulfaa yoo hagam dabalte noormaaliidha kan jedhu waliin haa ilaallu. Akka waliigalaatti egaa micireen gadameessa haadhaa keessatti uumame hanga da'umsaatti giddugaleessa haati tokko yeroo ulfaa kiiloogiraama 11-16 dabaluun kan eegamudha. Giddugaleessaan garuu kiiloogiraama 12 average kan jedhamu. Haa ta'u malee 11-16 dabaluun noormaaliidha. Kana jechuun 11-16 dabaluun noormaaliidha kan jenne kanneen duraan ulfaatinni qaama isaanii fufurdoo ta'an obees kan ta'an haadholiin baay'ee furdoo ta'anii kiiloo xiqqoo dabalu yeroo ulfaa. Kanneen immoo duraan qaamni isaanii xixiqqoo ta'an immoo kiiloo guddaa dabalu. Kana jechuunis kanneen kiiloo 11 yeroo ulfaa dabalan kanneen qaamni isaanii durumaanuu baay'ee fufurdoo fi gurguddoo ta'anidha jechuudha. Kanneen immoo naannoo kiiloogiraama 16 dabalan immoo dubartoota duraan ulfaatinni qaama isaanii baay'ee gurguddoon ta'an yookaan xixiqqoo yookaan qaqalloo ta'anidha jechuudha. Yeroo ulfaa ulfaatinni qaamaa kun kan dabalu yoo jenne ji'a 3 jalqabaa kiiloogiraama 1 yookaan 2 qofa dabalti dubartiin tokko ulfooftee ji'a 3 jalqabaa yookaan first trimester kan jedhamu. Ji'a 3 booda garuu torbanitti kiiloogiraama walakkaa yookaan duwwaa tuqaa 5 dabalti jechuudha torban tokkotti. Kanaaf ji'a tokkotti kiiloogiraama 2 dabalti ulfa ji'a 3 booda. Kanaaf ulfi tokko ji'a 9 tura taanaan ji'a 3 jalqabaa kiiloogiraama 2 dabalti. Ji'a torba isaaf immoo torbaniin kiiloogiraama duwwaa tuqaa 5 dabaluun ulfaatina kiiloogiraama 11-16 dabalti jechuudha giddu galeessaan. Kanneen lakkuu ulfaan ammoo giddu galeessaan kiiloogiraama 16-25 dabalu. Dubartoonni gadameessa isaanii keessatti daa'ima 2 yookaan lakkuu ulfaan akkuma beekamu dabaluu qabu ulfaatinni qaama isaanii. Isaan kun giddu galeessaan kiiloogiraama 16-25 dabalu jedhamee tilmaamama. Ulfaatinni dabaluu kun irra caalaa maaltu fidaa? Ulfaatina qaama daa'imaa, ulfaatina of kaltii akkasumas immoo furdachuu gadameessaa ta'e dabalataanis qaamni haadhaa cooma kuusaa yookaan ni dabala. Coomni yeroo ulfaa qaamni haadhaa kuusu kun maal fayyadaa? Yeroo daa'imni dhalate booda aannan oomishuuf ni fayyada. Kanaaf egaa irra caalaan daa'ima of kaltii furdachuu gadameessaa ta'u malee qaamni haadhaa aannan harma haadhaa booda oomishuuf kan fayyaduuf cooma qaamni haadhaa kuusu gahee mataasaa qabachuudha. Ulfaatina kiiloogiraama 12 haati yeroo ulfaa dabaltu kan irratti hundaa'a. Haga jedhamee ol dabaluun rakkoolee fayyaa fiduu mala. Fakkeenyaaf haati tokko hanga jedhamee ol kiiloo guddaa dabalte yeroo ulfaa rakkoo fayyaa kanneen akka piriikilaamshaa, piriiginaansi asosheetid diyaabeetis kana jechuunis dhibee sukkaaraa fi dhibee dhiibbaa dhiigaa kan yeroo ulfaa dhufu kana dhufuu danda'a. Ulfaatinni qaamaa baay'ee dabaluun. Ulfaatinni qaamaa akka hin daballeef nyaata lagachuun sirrii miti. Dubartoonni tokko yoo qaamni isaanii baay'ee dabalee nyaata lagatu yookaan daayit isa jennu jechuudha. Kun sirrii miti ta'uu qabu. Kan ta'uu qabu akka hin furdanneef nyaata lagachuutu hin yeroo ulfaa nyaata ulfaatina qaamaa baay'ee hin daballe kan cooman baay'een nyaachuudha malee sosochii qaamaa gochuudha malee nyaata lagachuun daa'imas ishees miidhuu danda'a jechuudha yeroo ulfaa. Yoo ulfaatinni haga eegamu gadi dabale immoo yoo xiqqaate kiiloogiraama 11 isaa ol dabaluu qaba jenneerra. Tariitii yoo kiiloogiraama 9 waan akkasii dabalan kun maal fidaa? Tokko daa'imni ulfaatina qaamaa xiqqoo qabaachuu danda'a yeroo dhalatu. Low birth weight. Noormaalii daa'imni tokko ulfaatinni qaama isaa yoo xiqqaate 2.5 ta'uu qaba yeroo dhalatu. Kanaa gadi ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo yeroo malee dhaluu yookaan yeroo malee da'uu danda'u jechuudha. Erga deessee booddee illee aannan gahaa qabaachuu dhabuu dandeessi yoo ulfaatinni qaama ishee sirriitti hin daballe ta'e yeroo ulfaa yoo xiqqoo qofa dabale. Ulfaatina gahaa dabaluu dhabuun haati nyaata gahaa argachuu yookaan nyaachuu dhabuu irraa qofa madda miti. In fact dubartoonni yeroo ulfaa nyaata gahaa hin nyaanne yookaan hin arganne ulfaatinni qaama isaanii dabaluu dhiisuu danda'a.
dhuguma hin dabalu. Haa ta'u malee darbees dubartoonni tokko uumamumaan qaamni isaanii kan hin daballe jira. Siliimii kan ta'an kan qaamni isaanii sababa nyaataa qofaaf hin daballe jira. Sababa kanaanis ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee yeroo hedduu akka biyya keenyaatti ulfaatinni qaama dubartootaa yeroo ulfaa kan hin daballe sababa hanqina nyaataa yookaan nyaata fudhachuu dhabuudha. Yeroo ulfaa nyaata madaalamaa nyaachuu, sosochii qaamaa taasisuu fi yeroo hedduu taa'uu yookaan ciisuu dhiisuun ulfaatinni sirrii akka dabalan taasisuun dabalata. Yeroo da'umsaa yookaan ciniinsuu akka isaan rakkisne taasisa. Da'umsaaf ciniinsuuf akka qophaa'u taasisa jechuudha qaamni isaanii. Kanaaf yeroo ulfaa nyaata madaalamaa nyaachuu, ulfaatina qaamaa sirrii dabaluu, sosochii qaamaa taasisuu fi yeroo hedduu ciisuu fi taa'uu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee haga ulfaatina qaamaa dubartoonni yeroo ulfaa dabalan ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadde kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.